Oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Shaggarii fi naannoo ishee maraaf tajaajilli yaala ijaa tolaa isinii dhiyaateera. Dhaabbanni Fred Hollows Foundation waajjira fayyaa magaalaa Shaggar waliin ta'uun buufata fayyaa sabbataa keessatti tajaajila baqaqsanii yaaluu mooraa ijaa fi tiraakomaa bitootessa 23 hanga bitootessa 25 2018 turu isinii qopheesseera. Kanaanis calalli dursaa guraandhala 20 2018 hanga bitootessa 22 2018 tti buufata fayyaa sabbataatti gaggeeffamaa jira. Kanaafu jiraattonni magaalaa Shaggarii fi naannoo ishee hundi carraa kana akka fayyadamtan waamicha isinii dabarsina. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 994 bilbila. Waajjira fayyaa kutaa magaalaa sabbataa. ታላቅ የምስራች ለሸገር ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በሙሉ የነፃ የአይን ሕክምና አገልግሎት እንሆ። የፍሬድ ሆሎስ ፋውንዴሽን ከሸገር ከተማ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር በሰበታ ጤና ጣቢያ ከመጋቢት 23 እስከ መጋቢት 25 2018 የሚቆይ የአይን ሞራ እና የትራኮማ ቀዶ ጥገና ሕክምና አገልግሎት አዘጋጅቶሎታል። በመሆኑም የቅድመ ምርመራ ከየካቲት 20 2018 እስከ መጋቢት 22 2018 ድረስ በሰበታ ጤና ጣቢያ እየተከናወነ ይገኛል። ስለዚህም የሸገር ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ይህንን እድል እንድትጠቀሙ ስንል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለበለጠ መረጃ በ0994947680 ይደውሉ። የሰበታ ክፍለ ከተማ ጤና ጽሕፈት ቤት። ፈያም ፋያ